ሰላም እንዴት ናችሁ? ቤተሰብ ደህና ናችሁ ወይ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። እባካችሁን አቢባ ጋር ሼር እያደረጋችሁ አድርሱልኝ። በጣም ችግር ላይ ነኝ። ቤቷ እንደምታስገባኝ እባካችሁ ሼር እያደረጋችሁ አቢባ ጋር አድርሱልኝ ነው የምላችሁ። ቤተሰብ በጣም ከባድ ችግር ላይ ያለውና እርዱኝ የምላችሁ ጓደኞቼ እርዱኝ። ሄጋ ጂሮ dhukkubsatan yookiin immoo yeroo rakkatan hunduu si bira jiru. Gaafa fayyaa qabdu immoo nama hundumatu siif fira. Ashamaa harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanaalii YouTube Iskalachi jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaan ana bira jiru hunduma keessan biraa jiraatu bakka jirrutti waaqayyo nagaan waa godhu. Egaa namoota meeqatu biyya Arabaa kana keessatti hin hojjennaa hin jijjiiramnaa jedhee biyya ba'ee kun dhukkubsataa kun immoo baqa baay'ee tokko gadda. Egaa akkuma argaa jirtan mucayyoon tuni biyya Arabaa keessatti dhukkubsattee waan akkanaa kanarra jirti. Egaa gaafa dhukkubsattu immoo gisee fayyaa qabdu hojjattee ishiin dhukkubsannaan immoo madaam ishii fuutee gatte alatti baastee gisee baqa isuma fayyaa qabdu bicha si jaalatan. Muka dubbachuuf egaa mucayyoon tun biyya ormaatitti baay'ee takka rakkattee kinoo akka jirtutti kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf waaqayyo si amaaruudha. Kadhannaa nama baay'ee keessaa kan nama tokko dhaga'uu danda'a waan jedhan sinillee kadhannaa keessanii yaadadhaa. Qarshii qofaa wal gargaaruu osoo hin taane kadhannaan irree barbaachisaa. Egaa biyya ormaa keessatti waaqayyo nama rakkisini nama sin dhibin mataanuyyuu dhugaa dubbachuun matumtuuyyuu biyya ormaa keessatti gola madaamii keessatti sin dhukkubin hedduu takka garaana nyaatte dhibee akkanaa kanaan qabamtee osuma fayyaa qabdu hojjetaa osoo jirtu dhukkubsattee gino akkanatti akkana taate jechuudha. Akkuma kiyyaaf keessanii of jijjiiruudhaaf namoota meeqatu tamasgeen hanin jenne akkana ta'uu dinnee maal ta'uu dinnee jennee waaqa gaddisiisa dhugaa dubbachuuf nuti har'a fayyaa qabna. Mee warri fayyaa qabdan tamasgeen jettanii waaqa keessan galateeffatanii beektu hin beeku. Garuu namni dhukkubsatee ilaala dhukkubsattee muka hedduu takka garaana nyaatte miskiin. Egaa obboleettii keenya waaqayyoon ishee amaaruu kadhannaadhaan illee yaadadhaa. Biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuu fi haatis abbaanis obboleeyyan firri si biraan jiru matumtuuyyuu sin dhukkubinii dhukkubsattee guyyaa takkaayyuu gaafa ciiste mee araboonni tun ammam si jaalatu ammam si jibbu si hin jibbamta guyyaa takka mataa si dhukkubee gaafa ciiste hin jaalatamtu hojiidhaan malee. Sosochuu hin dandeessu taanaan isaa fuudhanii talatti gassi baasanii fayyaa fidatu. Angaati fayyaa qabdutti yeroo fayyaa qabdu san immoo waaqa kee galateeffadhu. Yaa waaqayyoo hojii sitti baay'atee maalis ta'ee ishii sitti iyyitee baqa fayyaan qaba tamasgeen jedhaatu dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee natti iyyitii madaamni akkana nagooti namoota meeqatu sababa baqa sababa mashiin loltuu yookiin immoo waa tokko jettuun namoota meeqatu miidiyaa kanarratti bu'aa jira jechuudha hin bu'u baqa. Kanaafiyyuu yaa waaqayyoo kan fayyaa naa kennite guyyaa kanaan nageesse tamasgeen ani of fayyaa qabaadhe bakka barbaade manas jijjiirradhe nan hojjedha jechuudha. Ijoolleen tokko sobaniituma dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti kan rakkatanis ni jiru. Kan sobaniitis baqa gaafa shiin wal loltee kanan si godha jechuudha shiisaniin naajjeessuudhaaf isaatii kanatti akkana jedhanii namoota meeqa kan hojiirraa ba'anii taa'an. Kanaafiyyuu erga biyyaa ba'an immoo fayyaa qabna waan ta'eef fayyaa qabnu saniin waaqa keenya galateeffachaa hojii sanitti jabaattee hojjechuudha. Namoota meeqa sanafiin jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ijoollumti keenya sanafiin namoota meeqatu jira kan hojii jibbee hojiin gaafatti baay'ate baqa hojiin gaafatti baay'ate
bayyanachaa qasittee hojjette waan ikku waaqa kee galateeffachaa kadhannaa kee godhachaa hin jabaatta hojii sanitti ni jabaatta jechuudha. Kanaaf waanuma xiqqoo sababa godhattee iyyoo odoon taane yaa waaqayyooti humna naa kenni yaa gooftaa kiyyaatti na gargaari yoo jette inni si wajjin jira humna siif ta'a jechuudha. Yeroo ati immoo iyyitee bakka sheexana wajjin noo taate akkasumatti bakka waan hin taane si yaachisa. Si galee hanga jirtutti hanga hojii kee hojjechuu dandeessutti hojii kee waaqa kee kadhachaa yaa waaqayyooti humna naa kenni jabeessi gaafa jette jabaatatuma deemta. Gaafa ati sababa waan xiqqoodhaaf sababa godhattee iyyitee bugochee akkanan ta'a laata ka'ee oduun akkana of godhee laata oduun mana kana akkana of godhee namoota meeqa dhugaa dubbachuuf biyyaa baatee biyya ormaa keessatti hin jedhamu akkana hin jedhamu. Egaa obboloota koo maal jechuu barbaadatanii namoota meeqatu dhukkubsataan ijaan arguu dadhabee waa meeqatu jira. Kanaafuu namni humna qabdu immoo namni harka qabdu namni fayyaa guutuu qabdu immoo yeroo miidiyaa kanarratti boocheen kadhatin dhugaa dubbachuuf nama kadhatutu caalaa har'a beektanii gadi ba'eetu biyya arabaa kana qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessarree kan jiru kadhataatu baay'ata. Namni taa'eetuma nyaachuu uunuma namaa nyaachuu barbaada hojjetee nyaachuu hin barbaadu jechuudha. Isin galee biyya keessarree biyya asittillee bakka namni saamuudhaaf barbaada. Waaqayyo koo hojjedhu nyaadhu bakka hanga humna qabdutti. Bakka akkana ta'e waanuma takka ta'e namoota meeqa dhugaa dubbachuuf ani baay'uma tokkoon taasisabe jechuudha. Namni ani nama fayyaa qabu hin gargaaru. Maaliif jennaan hojjetee nyaatu anis hojjedhee tanyaan waaqayyoon harkas lukas kenneef yoo ta'e haala bareedaa keessa hin jiru. Hojjedhu nyaadhu kaa indee hojjedhu nyaadhu ija qabda harka qabda deem nyaadhu ijoollee xiyyaarraa fagaadheetoo jiraachuu hin danda'u. Biyya arabaa deemu kootu hojjedhu asitti. Nuyi akkuma keeti ijoollee gannee maal jennee biyyaa baanee hojjetaa jirra waan ta'e fayyaa qabda harka qabda jireenyis qaala'u namni wal gargaaru maaf barbaachisa namni fayyaa qabu luka qabu ija qabu gargaaru hin barbaachisu. Eenyumayyuu taane nama dhibamaa gargaari nama harkaaf miila hin qabne gargaari dhukkubsataa gargaari kanaan booda dhugaa dubbachuuf nama fayyaa qabu nama ija qabu gargaaruun koonguma hin barbaachisu. Moola badan ani waan akkanaatu dhugaa dubbachuuf waan uyyuu baqa indee cubbuudha iyyuu dhakku osoo ija qabdu rakkadhee har'a gadi baay'ee rakkattukaa hojjedhuutu fidadhu. Nus hojjennee argachaa jirra waan ta'eef namni taa'ee akkanatti sin jedhee harka maratee taa'ee nyaachaa jiru hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu ajiin kadhata asiin kadhata namni fayyaa qabu akkamitti kadhata dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na ajaa'ibeen baay'ee tokko nama nan jedhan. Kanaafiyyuu hojjedhu nyaadhu fayyaa qabdaa ija qabdaa luka qabdaa annima miidiyaa kanarraa kadhatu muul nama fayyaa harkaa fi miila qabu hin gargaaru ammas taanaan jechuudha. Rakkina kiyya waaqumatu argaa akkanatti rakkadheen jira na gargaaraa uummata Oromoo uummata Oromoo laa hojjedhuutu nyaadhu. Nus hojjenneet jiranna waan ta'eef da'ammaa keenya biyyaa baanetti biyya ormaasitti afne hanga ammaatitti jechuudha. Dhuguma dubbachuuf odoo birrumti narraa hafe qarshii takkan hin gargaaru jechuudha inni dubbachuuf. Leesh harka qabaa miila qabaa fayyaa qaba Itoophiyaa. Saraatanyaas ta'ee maalis ta'ee xaragiis maalis ta'ee hojjedhuutu nyaadhu. Biyya arabaa deemee nyaata isaa akka udidee ijoollee daa'imman haala ulfaataa keessa jira uummata Oromoo na gargaara. Sheemnoo dhugaa dubbachuuf sheemidha. Namoota baay'een taasifame dhugaa dubbachuuf namni fayyaa qabus tarii ookee osoo dhibeen tokko qabaattee qarshii hedduu gaafatama hojjechuu hin dandeessu yoo ta'e ookee osoo hin dhukkubsatin osuma fayyaa qabdu suuqii tokkoon bal'adhaa na gargaara akkana na godha kadhachuuf haati akkana hin jedhamu. Waaqa biratti iyyuu gaarii miti dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kun oduu fayyaa qabdu kadhachuun dhugaa dubbachuuf baay'ee sheemidha. Waaquma biratti iyyuu hin jaalatamu nama biratti dhiisatu nama fayyaa qabu akkamittaan gargaara ishee. Anis
akkuma kiyya fayyaa qabda waan ta'eef hojjedhutu nyaadhu inka ati miidiyaa irra kanarratti እና kana dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko waan ajaa'ibeedha keessattuu uummanni Itoophiyaa yeroo hunda gargaarsuma kadhata baqa hojjetee nyaachuun barbaadu baqa zim jedheetuma taa'u barbaada namichi gubate qobi እና wana akkasitti sinin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuuf namoota baay'een taasise sinuu yulaalame namoota fayyaa qaban tu kadhata kan dhukkubsataarra kanuma fayyaa qabatu irra kadhataa jira jechuudha እና wana akkasitti akkamitti nama fayyaa qabu gargaara hojjetee nyaachuudha malee yookiin immoo biyya akkana biyya beete hojjetaa jirutti hojjechuudha malee biyya keessa harka maratee oo taa'e ani hojjedhee tan isa gargaara ta'e minno እና akkasitti sinin jedha obboloota koo waan akkana kana namoota akkana kana bakka qabwani tarii dhukkubsataa kan ijaan qabne kan harkaan socho'uu hin dandeenye namoota akkasii barakatarra argatta waaqa biratti illee waan gaariidha jechuudha dhugaa dubbachuuf beerummoo nama harka qabu nama harka waa hunda qabu nama deemuu danda'u nan gargaara gaafa ta'e siifuun dhufu na kanaa tursii gaarii qabaadha viidiyoo biraatti nan walitti deebiin baay'ee